and ethical education kan jennu. Civics and ethical education keessatti qabxiilee jiru keessaa boqonnaa saglaffaan waa'ee maalii haasaseeta. Ani barsiisaa civic miti garuu barsiisaa ogummaadhaani saving jedha. Fakkeenyaaf ijoollee xiqqoo ishee refresh gochuudhaaf boqonnaa 11 qaba civicin. Boqonnaa 11 qabu keessaa boqonnaa saglaffaan waa'ee qusannoo haasaa. Qusannoon kun bifa ammayyaadhaan baankii fayyadamuu yookiis immoo bifa aadaadhaan qusachuu dandeessaati. Haa ta'u ijoolleen keenya umurii dargaggummaa kanatti waan isin hojjettanis waan isin gootanis hedduu isinirraa bareeda ijoollee. Garuu umuriin kun forever isin harkatti nafu. Umuriin kun sa'aatii ta'etti yeroo ta'etti isin harkaa darba. Tarii har'aa baay'een keenya marsaalee hawaasummaa irratti yoo dubbanne yoo qoosne dubbiin nurraa bareeda ta'a. Fiizikaalis baay'ee bareedu ta'uu danda'a. Inni kun hundumtuu yeroodhaaf. Maaliif yeroon umurii dargaggummaa yeroo baay'ee akkaan murteessaadha. Umurii dargaggummaa kanatti immoo waan hedduutu nu barbaada. Namoonni biyya lafaa irratti siyaasaaf nu barbaadu. Namoonni dhimma amantaadhaaf nu barbaadu. Namoonni dhimmoota sagaagalummaaf nu barbaadu. Namoonni dhimmoota hedduudhaaf nu barbaadu. Umurii keetu dargaggeessa sabateedhaaf. Gaafa garuu umuriin kee darbee fiizikaalii qaamnati qabdu kunis gaafa deteriorate ta'ee yookiis gadi bu'aadaa deemu akkasuma immoo gaafa dhaabni kee kuni yookiis posterii yookiis appearansiin kee kuni jajalbataa deemu yookiis immoo waan biraadhaan deemtu sun hundumtuu sin barbaadu. Tarii dargaggootaaf dhaamsa ta'a jedhee kan yaadu har'a namoota hedduutu baay'ee bareedda mucayyoo baay'ee bareedda gurbaasi jechuu danda'a ta'a. Fakkeenyaaf ijoollee masirri jiran maqaa kaasan of kolchaa. Kaan Malikaa, Roozaa, Urjii, Buziyyee, Haanii fi akkasuma immoo Leensaa jennu. Oo baay'ee bareeddaas jechuu danda'a namni. Forever garuu bareedaan haftu kana beekuu danda'uu qabda. Tarii maatii keessan keessatti akkoo keessan fudhadhaame yookiis harmee keessan kan umuriidhaan deeman fudhadhaame. Nama akkamii turan kaleessa? Namoonni kaleessa hin gadda harmee kee fakkaattas jedhu ta'a. Har'a akkoon keessi fakkaatu laata? Isa kana waa malee hin jenne. Kanaaf mubee guddaa galatoomi. Kanaaf ijoollee yaada koon gabaabsee namoota hedduurra waan beekumsa qabu miti garuu waan natti dhaga'amuuf isa kana dubbachaatti jira malee. Tokko waan ijoolleen gochuu qabdani waan argattan qusadhaa. Akkuma amma mubeen jedhee parsantii barbaadeen haala kamiin haa ta'u garuu qusachuun aadaa qusachuu qabaachuun baay'ee murteessaadha kan jedhu yaada tokko. Inni lammaffaa qusachuu kana yoo qusannee kaayyoof galma maaliif? Fakkeenyaaf umurii dargaggummaan biyya Arabaatti dabarsitu. Ijoolleen biyya Arabaa kamii ol baay'ee garaana nyaattu baay'ee. Baay'ee garaana nyaattu dhiifama naa godhaa. Jireenyi biyya kamiiyyuu baay'ee algaa ba'aa algaa isa jedhanii yookiis smuuzii miti kan biyya kamiiyyuu. Haa ta'u garuu ijoolleen biyya Arabaa rakkoo hedduu kaffaltu. Kaawwan keessan madaamiin keessan osoo isin huccuu miiccitanii sirriitti walitti hin marri jechuudhaan kaawwan immoo otoo nyaata bilcheessitanii nyaanni keessan hin mi'oonne jechuudhaan kaawwan keessan immoo umurii dargaggummaa waan qabdaniif abbaa manaa koo yookiis ilma koo gara biraatti kakaaste jechuudhaan mana fincaanii keessatti ofitti cufattanii haala kana kan keessaan yeroo keessan dabarsitu. Isa kana bareechinee beekna baay'een keenya. Tarii har'a yogguu biyya sana jirtanii maatiin keessan obboloonni keessan hiriyoonni keessan marsaalee hawaasummaa irratti isin baranii waan qarshiin lafaa ammaaramutti fakkaachuu danda'a ta'a. Akkas miti dubbiin ijoollee. Ijoolleen keenya rakkatanii umurii dargaggummaa isaanii achitti dabarsanii kan isaan qarshii kana guduunfatan. So qarshii guduunfatte kana sagantaa karoora waggaa 5tti, waggaa 4tti, waggaa 10tti akkas jennee yoo karooran baafanne isuman dura jedhe ta'a dubbiin jechuu kooti. Tarii dubbiin kun nama hedduu dabbaluu danda'a ta'a. Yeroo dargaggeessa taanu nama baay'ee dhaga'uun nu rakkisa baay'ee. Kanaaf barnoota saayinsii keessatti yoo fudhanne puberty stage yookiis umuriin dargaggummaa abiddaa jedha. Waan hundumayyuu waan beeknu nutti fakkaata. Garuu al tokko miira keenya dhaggeeffannee maal gochuu akka qabnuuf akkamitti gochuu akka qabnu bareedinaa yoo hordofne gaariidha jechuun barbaada. Keessumaa sadarkaa barnootaa barbaadan qabaadha. Garuu umurii waan hedduu nu barsiisa. Barnoota akaadaamii qofa miti kan nu barsiisu. Yuunivarsiitii join gochuu yookiis muuxannoon garuu biyya lafaa irratti hedduu murteessaadha. Kanaaf ijoollee kanani jedhu waan amma mubeen jedherra waan bareedaan qaba jecha cimaan qabaaf otoo hin taane waanuma obboleessi koo jedhe kanan jabeessee himuu barbaada. Ijoolleen biyya Arabaa turtanii warra biyyatti galee ilaalame meeqan isaaniitu dhibee sammuuf saaxilame bara. Kanaaf tokko qusadhaadha.
maatii keessan gargaaraa rabbii gaditti maatii keessan qabdu dhugaadha isaan gargaaruu qabdu tokko isa kana inni kabiroo dhiirota keessumaa naaf kolchaagaa dhiironni baay'ee natti gadduu dandeessu ta'anis dhiiruma haa ta'u garuu dhiironni ijoolleen shamarranii waan barsiisaan tokko gaa ani amantii kamiifuu kabajan qaba garuu waan charchii keessatti baradhe tokkoon isinitti hima akkas jedhe sagalee isin jeeqaa laata inni qorrasiiti balleesse xiqqoo ishee natto ensi'a akkas jedhe waldaa keessatti baradhe gaa sagala akkas jedhe dubbii kanatti walii galuu dhiisuu maltu garuu anaaf dubbiin kun naaf ta'eera dhiiroo naaf kolchaa ela maal jedheeni beektu lapheen ijoollee dubartoota akka waraabne jecha kana naaf kolchaa mubeessitutti gaafatama dubbisi fide sabateedhaaf lapheen ijoollee dubartoota haga dhadhaa sumunii geessii jedhe isheenis takkaa yoo dhungatan baqxee dhumtii jedhe maal jechuu akka ta'e isinii galeera dhadhaan sumunii gatii sumuniidhaan bitamtu jirti sumunii jechuun hayaa misaanti bishee jennu jechuu kooti namoota tanii dhokodhaa yoo walii galuu dadhabne dhadhaan gatiinsaa baay'ee mi'aawaadha rakashaa miti garuu dhadhaan kun hanga kana xiqqoo yoo geesse yoo hidhii kee akkasitti buuste chippistikii bara kanaa yookiis lippistikii bara kanaa ta'e raawwataa jechuu kooti isinii galeeraa ijoollee kanaafi ijoolleen dhiiraa gaafa ijoollee shamarranii naaf kolchaa jaanis baay'ee sinirraa fagoo miti umuriidhaan garuu nama gaa'ela qabu daa'imallee qaba for your information ijoollee nama kamiifiyyuu haasaa gaa'elaa faana naasa'anii jaarsa jechuu barbaaden garuu akka nama guddaa tokkotti osoo na caqastan gaariidha. Ela garuu waan qorqalbii dhaloota kanaa immoo baay'ee nu badha sinirraas baay'ee fagoo miti sabateedhaaf. Ela ijoolleen dhiiraa waan hin jirre jiraataa godhanii isinitti himu. Isinii galee ijoollee waan hin jirre jiraataa godhanii namni baratee barnoota hin qabne maalanoo ministeera si jechuu danda'a. Namni ofii waan ittiin taaksii qabatu hin qabne ani investera isiniin jechuu danda'a. Dubbii kana qalbeeffadhaa ijoollee. Namni bakka bulan hin qabne anoo maaloodha isiniin jechuu danda'a. Waan kanaan hin gowwoomfaminaan isiniin jechuu barbaada. Kabroo dhiirotatti qarshii keessa yogguu ergitanii of course jaallattanii erguu dandeessu nama jaallattamaaf gargaartu jechuu koo miti baay'ee ogummaatti fayyadamaa ijoollee. Boo'icha ijoollee keenyaa baay'eetu nu ga'a. Tarii mubeeni ergaa akkuma carraa kennaasaa ta'e achas baasee dhimma kana dubbata malee nun hin dubbannu malee waan meeqa gama waasaappiidhaanis ta'e gama teeleegiraamiin waan hedduu dhageenya. Amma gara bittaa tolu feesbuukiin kun irra cufamee gara baatii torbaa darbeera gama sanaa waan baay'een dhaga'amu. Al tokko tokko baga cufamee yuun jedha. Kanaafi waan ani isiniin jedhu keessaa ijoollee please dhiirotatti waanuma gabaabaan isinii hima. Dhiira meeqatu ijoollee shamarranii mana ijaaraan jira jedhee qarshii meeqa ergisiisaa ture. Manni sun jiraa gaafa sin biyya galtani. Ati umurii dargaggummaa kee abiddarra dhaabattee namaaf ergamtuu taate osoo ati jiraattu manan ijaaraa jira si jedheetoo maal godha jechuudha. Qarshii ati ergita. Suuraa yoo sitti erga. Suuraa nama tokkorra deddeebi'ee progreesiisaa sitti ergaa jechuudha. Achi fuuldura dhaabatee viidiyoon sitti haasa'a. Nama sana waliin laanchii nyaata. Qoy naman akkas gochaa jira muudinitti qabachaa jira koottu akkas gooneetoo jedhaa nama sana faana sharika ta'a jechuudha. Hiriyyaa ta'a, waayila ta'a. So yoggooti bilbiltu yeroo hunda levelii mana keetu sitti argama. Halkanii guyyaa boqonnaa kan si dhorku siitiin maali? Mana ijaarsaa inni yeroorraa yerootti isteeppiidhaan sitti agarsiisu sana. Garuu hagam dhugaadha wantichi. Maal amante maal bu'uura godhatte? Dhugaadha isinitti maa? Mucaan hiriyaa koo dhimma akkasii irratti baay'ee wal dhabee akka jinni itti jibbu qabama dhugaa isinitti muudhaaf. Mucaa hiriyaa koo. Ijoollee biyya arabaa jirtuun sin jaalladhaa gaa'ilaafan si godhadha jedheetoo qarshii mucayyoon ergitu kun lafan bita jedhaa. Of course naannoo miiliyaa yogguu sana gaa naannoo Adaamaan ture naannoo xiqqoo ishee ol ba'eetoo naannoo 800 nan bite jedhee 800 ergame. Egaa akka ammaa miti egaa yogguu sana qarshiin 800 xiqqoo ishee akka ammaatti most probability close to 2 million jechuu dandeenya ta'a. Sana bitame isa booda manatu ijaarama jedhama. Simmintootu bitama jedhama. Gatii hojjetaa kaffalama jedha. Ati achiiti boqonnaa dhabdee qarshii kana ergita.
dhumarratti jarreen kun maal tokko mudate beektu? Walin fuunee walitti hin heerumne. Mannoo maqaa eeyyuutiin ijaarame. Tarii dogongorri gama mucayyoodhaan mudachuu danda'a taa'is okee. Nama miti maaf hin dogongorre isheen. Garuu sababa uumanii adda baane. Faayinaalii eeyyuutu mana sana oon godhe. Isheedha? Miti. Isheen baargamoo jirti bara. Garuu umurii dargaggummaa ishee akkaataa kanatti fittee jechuudha. Kanaaf ijoollee kan inni isinitti mukeessaa isa kana tokko. Inni kan biroo ijoolleen ani barsiise baay'een isaanii biyyoota Arabaa kana keessa qaxxaamuranii biyya Arabaa kana dhaqu. Maatii isaanitti ergu. Maatiin mana ijaaranii maal godhuuni obbolaan irratti ka'u. Dhaqee hojjetadhuutii dalagadhuudhaa mana ijaarradhu kan ammaa raawwanne irraa jedhu. Ijoolleen kun boo'aa achees deebiti. Gaafa achees deebitu sammuu ishee nagaa miti. Har'a ijoollee keenya baay'ee na of olchaa malee kaleessa hin gadda gaafa 6 kiiloo barannu naannoo mana bunaa kanatti ijoolleen hojii sagaagalummaa bal'inaan hojjetanii ijoollee maaliidha jedhamu. Ijoollee warra ollaadhaa jedhamu gaa. Miti har'a yoo ilaalle baay'een nama keenyaa daandii irratti kufaniiru. Maal jedhu ijoolleen isaanii wal tokko ma dhageenya gaa gurri kun waan baay'ee dhagaa miti ree ijoollee rabbi gurra nuu kenneera. Hojii sanayyuu nu harkaa fudhatanii jedhu hojii sagaagalummaa. Kanaaf haala sanatti illee bobba'ane jechuudha. Kadhachuuf illee bobba'ane. Kaleessa hin gadda Finfinnee keessa kadhataan hin jiru gaafa nuni yuunivarsiitii turre. Har'a garuu kadhataa beekaa agarra daandii irratti har'a afaan Oromoon kan kadhatu. Isa kana mudannoo tokko jedheen garan join godheettan darba na of kolchaa yeroo hedduu fudhachaa hin jira. Anis egaa dhimmi kun dhimma baay'ee murteessaa waan ta'eef karaarraa gore malee egaa diiyaasporaan illee yeroo baay'ee qabaatee miti. Jireenyumti isaa si fiiksisa jechuu barbaadeen. Yeroo tokko waan akkasiitu mudate gurbaa tokkotu gaafa 6 kiiloo jirru mucaa gara ayiraa gullisooti. Namaaf maal godhaa qarshii guddaa kennee dhufe doormii. Maaliif akkas goote jennee gaafa gaafannu gurbaa kanaan maaloo afaan Oromoodhaan kadhataam nama afaan Oromoodhaan kadhatuun argee jedhe. Egaa 6 kiilootti kaatee gara 8 kiiloo asii gadi gaafa deemtu hanga ministeera barnootaa jechuudha. Daandii kana irratti kadhataa baay'ee agarta. Waan ittiin kadhatan maqaa meeqas qabu jarreen kun. Namni waa'ee amantii kee yoo sitti kaase garaan laafta. Fakkeenyaaf namni tokko amantaa ortodoksii ta'ee akka fakkeenyaa jechuun barbaade na of kolchaa. Kiristaana ta'uu koo isinitti meera. Kanaaf warri kiristaanaa na of kolchaa. Fakkeenyaaf Saariin yoo ortodoksii taate be Maariyaam be Gabriel yoo jedhanii ishee kadhatanii garaa ishee baay'ee laafa jechuudha. Waan itti amanne waan ta'eef burteellee buziyyeellee yoo akkas jetti jechuu barbaadeen akka fakkeenyaan fudhadhe. Tokko immoo baallaa jedha. Baallaa gaafa jedhu mubeetiin maaltu ta'a jechuudha yogguu sana. Waan qabu hundumaa laataa jechuudha. Rooziinis akkasuma gooti akka fakkeenyaan jechaa jiran of kolchaa. Ijoollee masirra jiran maqaa dha'e. Kana jechuun maal jechuu barbaadeen gurbaan kun kenneen akka jenneen nun immoo afaan Oromoo si kadhatee itti kennitaa reebuu sirra ture jenneen. Achi ari'uu sirra ture jenneen. Maaliif afaan Oromoon afaan kadhaan turre jechaa turre kaleessa hin gadda har'a garuu Oromoon kadhachaa jira. Kuni guddachuu moo gadi bu'uudha akka seenaatti yoo ilaali. Gadi bu'uudha akka kootti na of kolchaa. Ishee kana jedheeni xumura. Kanaaf ijoolleen keenya gabaabaatti yaada koo gaafa raappaappi godhu yookiis gabaabsee gaafan xumuru please ijoolleen keenya akkuma bu'een jedhe waan argattan qusadhaa guduunfadhaan aamsa koo kan Oromummaati tokko. Inni lammaffaa dhiirotatti otoon amanii otoo maalummaa isaa hin beekne qarshii keessan akka hin ergine. Amma opshinii hedduu qabdu dhiiroo yoo biyya sana keessa qarshii keessan kaawwachuun rakkoo isiniif ta'e simplest way amma bilbila keessanitti iyyuu tiiktookii kana wannoo gootanii wal arrabsaa ooltu miti. Tiiktookii kana irratti baankii itti fayyadamtanii daawunlood gootanii aappii isaa akka tiiktookii daawunlood godhattanitti wal arrabsaa ooltan kanatti dalagaa jirtu. Akka suuraalee barbaachisummaa hin qabne namatti ergitanii profaayilii keessan barreessaa ooltanitti isa kanaafi aappii baankii daawunlood godhattanii akkaawuntii biyyatti banattanii iddoo teessanii qarshii keessan achi ergattanii oonlaayinii akka tiiktookii galtanitti akka feesbuukii galtanitti qarshii keessan ilaallachuu dandeessu. Isin galeeraa dubbiin koo fageenya irra teessee akkaawuntii biyyatti banattee bilbila keerraa to'achuu dandeessa jechaan jira. Kan gurra qabu yoo na dhagaa jiraate. Kanaafi qarshii guduunfadhaa. Qarshiin keessan hedduu murteessaadha. Tarii namoonni
dhiironni baay'ee sin sobu of kolchaa dhiira hunda soba jechaa hin jiru ijoolleen dhiiraa kanarratti hiriiran baane baatanis baay'ees wannoon jedhu ani waan feesbuukii kuni baay'ees natti no'u baay'ees natti hin qorru waa'een sooshaal miidiyaa kuni maaliif amala nama keenyaa ta'ee Oromoo yoo barbaade ganama piroofaayilii si godhata galgala immoo yookiis immoo laanchii irratti immoo suura kee gadi galagalcha sabateef inni kun baay'ee nan ajaa'ibu garuu inni guddaan sammuun kee dhugaafaa jiraatu kaayyoo dhugaafaa jiraatu galma dhugaafaa jiraatu isuma kanan jechuu barbaade ijoollee dhiiraa hunda jechaan jiru garuu ijoolleen dhiiraa isa kana daldala godhatan jiru ijoolleen shamarranii immoo jechaan garaan keessan caba maaloo giiftii koo sin jaalladhaa maaloo gaafa jedhu bareedduu koodha saariidhaan bareedduu koo maaloo jedha amma immoo karaa biraa immoo leensaas akkasuma jedha burtees akkasuma jedha buziyyees akkasuma jedha okee kamtu bareedduudha reesinoo bareedduu taatanii dhumtan ijoollee maali maayikiroodhaan ijaaree sin fuudhaa namichi namoonni tokko sooshaal miidiyaa kan isaan banatanii ittiin ijoollee shamarranii dogongorsuudhaaf kanaaf sanarratti baay'ee gaddaan jedha kanas itti xumureera galatoom hin bu'ee kan biroon ani dubbachuu barbaadu ijoolleen jiruu baqaa keessa jirtan dhaamsi koon nammaa kun ijoollee biyya baqaa jirtaniif kan akka mubeefaa dabalatee eeriyaa naannoo sanarra jirtani Amerikaan siistema akka Kanaadaa tokko jalqabdeetti kan jiru tokko odeeffannoo tokkotu jira isanani I don't know waa'ee TikTokii kana hubannoon qabu baay'ee garuu liinkii isaa maxxansuu yaale namoonni garuu gaaffii hedduu na gaafattu TikTokii koo namni kanaas beekadhee yaadeen beeku ani baay'ee mubeefaa biran nuuf al tokko asiliifaa akkasuma immoo ijoollee muraasan beeka malee hin beeku TikTokii kanarra ijoollee jiranis kanan inni dhaqu yeroo baay'ee sagantaa Ingiliffaa Mr. Kukumbar jedhamu tokko warra soddaa kana faana wal loluuf achi na naqa because yeroo tokko waan hin jirre jiraataa godhanii Oromoo kan haqaaqanii afaan Ingiliffaan himu sabateedhaa fi gara sana naqa yeroo baay'ee gara ijoollee keenyaas baay'inaan hin dhufu maaliif al tokko tuffii fotoon taane waan hojjechuu danda'u namoonni hojjechuu danda'an danuudha jedhee saba yaaduuf namoonni isiniif danda'ame yuutuubii irra dhaqaati Oromoo diaasporaa miidiyaa jedha yookiis immoo suuraa nama maxxansee tokko irra dhaqaati liinkii sana sa'aatii tokkoof daawwadhaan isiniin jedha tokko isa kana erga sana goonee maal jedha wanti sun siistemii lamatu ture inni jalqabaa Amerikaa dhufuudhaaf jechuu kooti naaf kolchaa Amerikaa dhufuudhaaf siistemii lamatu ture ispoonsarshiippiidhaan inni jalqabaa kan stranger to stranger jedhudha maal jechuudha kana jechuun stranger to stranger jechuun namni nama hin beekneef ispoonsera ta'uu jechuudha maal jechuudha fakkeenyaaf ani asiitii informationii koon guuta giruuppii nama 5 oliidhaani akkasiniif galuuf gabaabsee masiniif ibsuuf ifama warruma sirra jiruun waame hin beeku hunda isaanii illee naaf kolchaa garuu callisee maqaa waamaatti jira dhiiroo naaf kolchaa tarii ijoollee kana maali gurbaana jechuu dandeessu kanaaf jaartiin kollee akkuma isaanii baay'ee bareedduudha fakkeenyaaf saarii yoo fudhattanii burtee yoo fudhattanii buziyyee yoo fudhattanii leensaa itichaa nama 5 ta'anii warra Amerikaa ijaaramuu jechuudha tokko 5 yookiis immoo 5 kan jettan sanaa ta'uudha nama 5 ta'anii Amerikaa keessatti ijaaramu Amerikaa keessatti gaafa ijaaramanii ani nama 3 nama 2 nama 4 maatii tokko ispoonsera gochuu nan danda'a jechuudha fakkeenyaaf akka fakkeenyaan jechaa jira akka dubbichi isinii galuuf tokko an nama 3 fida yoon ta'e saariin nama 5 warra kolfan biloo godhe as jalaa bilees warra kolfan oka dabataa barsiisa gaariidha kun sorry it's okay waan social media kana nuni keessatti kan carreerra mas okay because namoonni keenya yoo ati waan gadee dubbatte nama hedduus hordofaa bara amma fakkeenyaaf yoo fudhanne ani quraanas baay'een dubbisa macaafa qulqulluus baay'een dubbisa garuu waan tokko siimu yogguu wanti duriyyeen dubbatamu maaliif viyuun isaa baay'ee ol kaa beektaa hundumtuu gadi qabatee maggaarrajaa keessatti maal ilaala jechuudha waan sana ilaalaa jechuudha hin soba malee kanaaf is okay waan barbaadaan jedhan biloog gochuufis baay'ee nama ani guyyaa tokko nama Facebook irratti biloog godheen beeku baay'ee galatoomi saari so maal jechuu barbaadeen ani nama 3 ispoonsera gochuu barbaade haa jennu saariin nama 4 leensaan nama 1 buziyyeen nama 2 burteen nama 1 gochuu barbaadde haa jennu giruuppiin kun Amerikaa keessatti walitti ijaaramaniiru jechuu kooti yoo ijaaramanii jarreen kana maaltu barbaachisa nama tokkoof yoon qarshiisaa dogongore naaf kolchaa nama tokkoof ani nama tokkoon nama 3 ispoonsera godhan jedhe akka fakkeenyaaf nama tokkoof $2,200
375 kan barbaachisu nama tokkoof. An nama sadii yoon godhee 2375 baay'isuu sadii gootu jechuudha. Which means most probably naannoo 9,000 or 10,000 barbaachisaa jechuudha wanta kana gochuudhaaf. Leensaan nama tokkoon jedhee ishee qarshiima 2,375 ishee barbaachisaa jechuudha leensaadhaan. Saariin nama 4 jennee haguma sanaan baay'isaa jechuudha. Kana keessaa persentii 60 kennuu qabda. Which means gara qarshii 1,425 akkaawuntii keerra jiraachuu qaba. Akkaataa kanaan nama fidde. Inni kun stranger kan jedhudha. Inni lammaffaa amma bahe immoo fulbaanatti kan eegalu kuni maal kan jedhudha? Naming jechuudha. Fakkeenyaaf dura jarjarsuu waan hin qabuuf sirriitti ibsuu hin dandeenye asii irratti natti erge request yogguu natti ergu daqiiqaa murtaa'eef dubbachuu yaaleen ture mubee galatoomii kanuma ibsuu fi kaayyoon ani seenee garuu mata dureen mareekee waan natti toleef malee maalidha naming kan jedhu immoo maqaa meeshin goota. Ani fakkeenyaaf saarii leensaa burtee warra gubbaan of kolchaan isin dagadhe miti buziyyee yoon jedhee maqoota arfan kanaa tarreessuu danda'an. Fakkeenyaaf saariin Ijipti jirti haa jennu akka fakkeenyaan jechaa jira lafa isin jirtan hin beeku. Leensaan immoo Keeniyaa jirti haa jennu. Namni biroo immoo iddoo biraa jira. Inni kun jechuun sponsorship ta'e you can name maqoota isaanii name gochuu dandeessa jechuudha. Foormii ammarraa qabanii guutuu danda'u warri Ameerikaa isteeta kamiyyuu jiraatan. Garuu processiin isaa kan inni jalqabu immoo baatii foolii booda which means September yookiis fulbaanaa booda jechuudha. Naming isa jalqabaa keessatti nama barbaadde fiduu hin dandeessu. Isa marsaa lammaffaa keessatti garuu nama barbaadde fiduu dandeessa. Amma isiniif galee laata dhiiroo. Waa maraafu gaaffii baay'een keessan qabdanii viidiyoo sana irratti Oromoo Minisootaa gaafataniiru. Yoo viidiyoo sana ilaalani waan guddaa argatu dee yaada. Dhiifamaa gidduudhaan si dhaabee gaaffii si gaafadha. Ammas boosara warri duraan nama hin finne utumee ishiin hin godhin nama hin finne amma fiduu hin danda'a? Eeyyeen ni danda'a. Isa faana wal ilaallatu. Gaaffiin kun illee gaafatameera mubee. Very good question. Gaaffii sirriidha illee. It was my question. Gaaffii koollee ture. Ila yommuu jalqabaa ruumerii maaltu ture? Marsaa jalqabaa yoo anonymous nama strangerii nama hin beekne yoo sponsoran goone marsaa ittaanutti nama kee fidachuu hin dandeessu kan jedhu ruumerii ture. Which is wrong. Kan jarreen jedhan garuu dhimmi isaa ilaallatu. Kan isaan jedhanii jalqaba yoo nama hin finne ta'eeyyuu isa maqaa meeshin gootu keessatti maqaa nama waame kana meeshin gootu keessatti maal gochuu dandeessa jechuudha? Fiduu dandeessa jechuudha. Isa jalqabaa sponsora gochuun